እግዚአብሔር ሁላችንም ሰራን። ሰንበት ትምህርት ቤታችን እንዲሁ አደረገ። 11ኛ ዓመታት። ይህም ብዙ የዕለት ቀናት ነው። ታሪክ ተምረናል። ትንሽ የሰናፍጭ ቅንጣትም ዘር ዛፍ እንደሆነ ያም እንደ እኛ ነው። በትንሽ ጀመረን። ነገር ግን መምህራኖቻችን በእግዚአብሔር ጥልቅና ጠንካራ እንድንሆን ረዱን። በሰንበት ትምህርት ቤት በማደጋችን በመምህራኖቻችን በጣም ደስተኞች ነን። መልካም ልደት ሰንበት ትምህርት ቤታችን። waaqayyo keenya hunda keenya uume mana barumsaa Yibata Sakkasuma godhe waggaa 11 kunis guyyaa dhaloota baay'eedha. Sanyii isaa baranneerra muka guddaa akka ta'e sanyii sinafichi xinnoo akkuma keenya xinnootti jalqabne garuu barsiisota keenya waaqayyootiin jabaa fi guddaa akka taanu nu gargaaran. Mana barumsaa Dilbata barachuu fi guddachuu keenya baay'ee gammanneerra. Ayyaana dhaloota gaarii mana barumsaa Dilbata keenya. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit, one God. Amen. God created all of us and He also made the Sunday school. 11 years, that's a lot of birthdays. We learned history how a small mustard seed grew into big tree. That is just like us. We started small, but our teachers us to become big and strong in God. We are happy to have grown and learned in Sunday school. Happy birthday, our Sunday school.